UK'n barumsa falfalaa barsiisuuf akka jirtu beeksiste. UK'n barumsa falfalaa digirii lammaffaan kennuudhaaf akka jirtu beeksiste. Bara dhufu kaasee UK'n barumsa falfalaatiin digirii lammaffaan kennamuuf akka jiru Yuunivarsiitiin Exeter jedhamu beeksiseera. Yuunivarsiitiin kun bara 2024 irraa kaasee falfala barsiisuun digirii lammaffaan akka eebbisiisu kan beeksise yoo ta'u, barumsa falfalaa barsiisuun yuunivarsiitii jalqabaati jedhamaa jedha gabaasni BBC. Yeroo dhiyoo as namoonni waa'ee falfalaa barachuuf fedhiin isaanii dabalaa dhufuurraa kan ka'e yuunivarsiitichi gosa barnootaa Magic and Occult Science jedhuun maastarsii barsiisuuf akka murteesse dubbatanii gaggeessaa gosa barumsa kanaa kan ta'an Piroofeesar Emil Selevo. Hangaa'onni yuunivarsiitichaa akka jedhanitti barumsi falfalaa kun seenaa akkasumas dhiibbaa falfalli hawaasaa fi saayinsii irratti qabu qorachuuf carraa kan uumuudhaan. Barumsi kun waggaa tokko qofa kan barsiifamu yoo ta'u, bara 2024 ji'a fulbaanaa irraa kaasee eegalas jedhameera. Beektonni seenaa, ogbarruu, falaasamaa, arkeoloojii, siisiyooloojii, diraamaa fi amantii falfalli biyyoota lixaa fi bahaa keessatti gahee maalii akka qabu dhiyeessuu irratti gahee isaanii ni baatus jedhame. Dhiyeenya kana waa'ee falfalaa fi tolchaa irratti fedhiin namoonni dhaabbilee barnootaa keessa jiraniif isaan ala jiran agarsiisaa jiran gaaffiin hawaasa keenyaa cimaan akka jiru agarsiisaa jiran Piroofeesar Emil. Akka isaan jedhanitti barumsa falfalaa fi saayinsii tolchaa kana keessatti sirna gita bittaa keessatti aadaa fi duudhaa badan akka deebi'an fa'aa ni barsiifama. Ilaalcha sirna gita bittaa keessatti ijaarame diiguu, waa'ee uumamaa fi dandeettii dhala namaa filannoo yaadaa jiru qorachuu, feminizimii, jibba sanyii hambisuu fa'aan wantoota ijoon sagantaa barumsa kanaa keessatti barsiifamanidha jedhan. Barumsi kun yuunivarsiiticha keessatti Institute of Arab and Islamic Studies jalatti kennama. Barumsi MA kun ilaalcha warri lixaa bakka ilaalchi sirrii fi saayinsiin itti dagaage, addunyaan biroo ammoo addunyaa falfallii fi tolchi itti dagaagedha jedhamu namoonni irra deebiin akka ilaalan taasisa jedhan Piroofeesar Emil. Yuunivarsiitiin kun akka jedhetti barattoonni barumsa falfalaa baratanii gaafa eebbifaman hojiiwwan akka barsiisuu, gorsa kennuu, hojii hambaalee fi godambaa, turizimii fi aartii fa'aa keessatti ni bobba'u. Kitaaba ittiin baratan keessatti bineensi akka jawwee guddaa balali'uu fi abidda tufu, ogbarruu fi aartii warra lixaa keessatti durdurii mootii Artar, paaleoogiraafii, barsiisa Islaamaa, tiyoorii arkeoloojii, shaakalaa fi suura dubartii bara giddugaleessaa keessatti kan jedhaman fa'aa ni hammatamu jedha gabaasni arganne kun.